Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota daawwattoota keenya baga gara chaanalii keenyaatti dhuftanii. Har'a viidiyoo addaa keessatti seenaa nama tokko qofaa osoo hin taane seenaa hojii Waaqayyoo uummata Oromoo keessatti mul'ate tokko waliin ilaalla. Seenaa nama rakkoo keessa darbe garuu kaayyoo Waaqayyoo keessatti nama guddaa ta'e, seenaa nama tokko kan yaadannoo isaa dhaloonni har'aa fi boruu hin daganne. Namni nuti irratti dubbannu Abbaa Gammachiis yookaan Onesimoos Nasiib jedhama. Maaliif seenaa isaa beekuun barbaachise? Sababni isaa inni nama seenaa keessatti maqaan isaa qofaaf miti. Inni nama hojii Waaqayyoo uummata Oromoo biraan ga'uuf jireenya isaa kennedha. Yeroo har'aa Oromoonni miiliyoonaan lakkaa'aman macaafa qulqulluu afaan Oromootti dubbisu. Garuu gaaffii guddaan macaafni qulqulluun afaan Oromoo akkamitti hiikame? Garuu gaaffii guddaan macaafni qulqulluun afaan Oromootti akkamitti dhufe? Namoonni hojii kana keessatti gahee guddaa qaban eenyufaa turan? Hojii isaanii irraa maal barachuu dandeenya? Deebii gaaffilee kana argachuuf seenaa keessatti ni imalla. Afaan nama tokko keessatti dubbachuun gara nama sanaatti dubbachuu jechuudha. Yeroo namni tokko dubbii Waaqayyoo afaan inni itti dhalateen dubbisu, ergaan Waaqayyoo isa caalaatti hubatama. Kanaaf macaafa qulqulluu hiikuun hojii salphaa miti. Hiikkaan macaafa qulqulluu beekumsa afaanii ni barbaada. Obsaa fi kadhannaa ni barbaada. Akkasumas jaalala uummataa barbaada. Waaqayyo yeroo hundumaa namoota adda addaa fayyadamuun hojii isaa raawwata. Seenaa kiristaanaa keessatti namoonni hedduun rakkoo keessa darbanii garuu dhaloota hedduu eebbisan jiru. Namoonni akkanaa nu barsiisu. Namni tokko xiqqaa fakkaachuu danda'a garuu Waaqayyo karaa isaa isa guddaa ittiin fayyadamuu qabaachuu danda'a. Seenaa Oromoo keessatti hojii akkasii keessaa tokko hojii Abbaa Gammachiis Onesimoos Nasiibiiti. Onesimoos Nasiib jireenya isaa keessatti yeroo rakkinaa keessa darbe. Garuu rakkoon jireenya isaa kaayyoo Waaqayyo isaaf qabu hin hawwine. Waaqayyo yeroo baay'ee namoota haala addaa keessa jiran qopheessa. Namni yeroo tokko dadhabaa fakkaatu yeroo biraa meeshaa hojii Waaqayyoo guddaa ta'uu danda'a. Onesimoos Nasiib barnoota argachuun afaanota adda addaa hubachuunii fi dubbii Waaqayyoo tajaajiluuf qophaa'e. Jireenyi isaa nu yaadachiisa. Rakkoon har'aa yeroo hundumaa dhuma seenaa miti. Waaqayyo karoora addaa qabaachuu danda'a. Inni kaayyoo qaba ture. Uummanni Oromoo dubbii Waaqayyoo afaan isaatiin akka dhaga'u kun yaada dhuunfaa qofaa osoo hin taane fedhii uummata tokkoof tajaajilaa ture. Hojii guddaan Onesimoos Nasiib keessaa inni beekamaan hojii hiika macaafa qulqulluu afaan Oromootiin taasifame keessaa gumaacha inni qabudha. Hiikaan macaafa qulqulluu hojii jechoota jijjiiruu qofaa miti. Hiikaa dhugaan, hiika ergaa Waaqayyoo eeguudha. Afaan uummataa hubachuudha. Namoota gara amantittis waamuudha. Yeroo dubbiin Waaqayyoo afaan Oromootti dhufee namoonni hedduun dubbisuu, hubachuu fi barsiisuu danda'an. Kun jijjiirama guddaa fide. Sababni isaa dubbiin Waaqayyoo yeroo namni hubatu amantiin ni guddata. Jireenyi ni jijjiirama, abdii haaraa ni argatta. Macaafni qulqulluun akkana jedha. Dubbii kee miilla kootiif ibsaa, karaa kootiif immoo ifaadhaa jedha. Macaafa faarfannaa 19:5. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo ammaatti gahee nama biraa seenaa kana keessatti gahee guddaa ta'e ilaallu. Namni kunis Luba Dr. TASGARA HIRPHOO jedhamu. Lubni Dr. TASGARA HIRPHOO'n tajaajila wangeelaa barreessaa beekamaa keessaa isa tokkodha. Hojii isaa keessaa inni tokko hedduun kan beekamu seenaa Onesimoos Nasiib yookaan Abbaa Gammachiis qorachuu, walitti qabuu fi dhaloota har'aaf barreessuudha. Yoo seenaa namoota hojii Waaqayyoo hojjetanii hin galmeessine dhaloonni itti aanu waa'ee isaanii beekuu hin danda'ani. Kanaaf qorannoon seenaa hojii amantii keessatti iddoo guddaa qaba. Lubni Dr. TASGARA'n hojii kana keessatti seenaa galmeessuun qofa osoo hin taane hojii Onesimoos Nasiib maal akka ta'ee fi maaliif seenaa Oromoo fi Kiristaanummaa keessatti iddoo guddaa akka qabu ibsuuf carraaqqii taasisee jira. Kun nu barsiisa. Seenaan gaarii barreessuunis tajaajila Waaqayyoo keessaa isa tokko ta'uu ni danda'a. Yeroo baay'ee namoonni hojii guddaa hojjetan ni yaadatamu. Garuu namoonni hojii isaanii qoratanii dhalootaaf ol ka'anis hojii isaanii keessatti gahee guddaa ni qabu. Kanaaf lubni Dr. TASGARA'n seenaa Abbaa Gammachiis irratti qorannoof barreessuun dhaloonni har'aa hojii kana irraa akka baratu gargaaree jira. Haa ta'u malee seenaan nama kamiiyyuu yeroo ilaallu wanta inni hojjetee ragaa mirkanaa irratti hundaa'uun ilaaluun barbaachisaadha. Kun seenaa sirrii eeguuf dhalootaaf dabarsuuf nu gargaara. Mee of haa gaafannu. Namoonni hojii Waaqayyoo naannoo keenya keessatti hojjetan nuti akkamitti yaadanna? Hojii isaanii ni dinqisiifannaa? Miseensota maatii keenyaaf ni himnaa? Dhaloota itti aanuuf ni galmeessinaa? Kun hojii guddaadha.
Macaafni qulqulluun Ibroota boqonnaa 13:7 keessatti akkana jedha. Warra isin geggeessan warra dubbii Waaqayyoo isin barsiisan yaadadhaa. Dhuma jireenya isaanii ilaalaa. Amantii isaanii fakkaadhaa jedha. Kana jechuun nama kamiyyuu waaqeffachuu jechuu miti. Kana amannaa namoota amanamummaadhaan Waaqayyoon tajaajilan irraa barachuu fi fakkeenya isaanii hordofuu jechuudha. Har'a hojii luba Dr. TASGARA HIRPHOO yaadachuun keenya hojii isaanii kabajuu qofaa miti. Seenaa Waaqayyoo karaa tajaajiltoota isaa ittiin hojjetes yaadachuudha. Seenaa gaarii barreessuun dhaloota boruu ijaaruudha. Macaafni qulqulluun hiikamuu qofaa osoo hin taane namoota harka ga'uunis hojii guddaadha. Sababni isaas macaafni qulqulluun yoo maxxanfame mana namaa hin geenye namoonni hedduun dubbisuu hin danda'an. Kanaaf dhaabbileen hojii kanaaf of kennan seenaa kiristaanaa keessatti iddoo guddaa qabu. Waldaan macaafa qulqulluu Oromoo kaayyoo guddaa tokko qofaa qaba. Dubbiin Waaqayyoo afaan Oromootiin namoota hedduu biraan ga'uu akka danda'u gargaaruudha. Kun hojii macaafa qulqulluu qopheessuu, maxxansuu, tamsaasuu fi namoonni akka dubbisan jajjabeessuu dabalata. Yeroo baay'ee namoonni hojii kana hojjetan fuuldura kaameeraa hin mul'atan. Garuu hojii isaanii kumaatamaan lakkaa'amanii irratti dhiibbaa gaarii qaba. Mee yaada macaafa qulqulluu afaan Oromootti dubbisuu danda'uun eebba guddaadha. Dhaloonni darban keessaa baay'een carraa kana hin arganne. Har'a garuu namoonni baay'een mana isaanii keessatti macaafa qulqulluu afaan Oromootiin dubbisuu ni danda'u. Kun hojii Waaqayyoo fi hojii namoota amanamummaadhaan tajaajilan walitti dhufeenya qaba. Yesus Kiristoos akkana jedha. Namni qamadii qofaatiin hin jiraatu. Yesus Kiristoos akkana jedha. Namni nyaata qofaatiin hin jiraatu. Dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun hundumaatiinis ni jiraata jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4:4. Kana jechuun dubbii Waaqayyoo lubbuu keenyaaf akka nyaataatti barbaachisaa ta'uu isaa nu yaadachiisa. Kanaaf hojii macaafa qulqulluu namoota biraan ga'uu deeggaruu hojii mootummaa Waaqayyoo keessatti qooda fudhachuudha. Garuu hojiin kun dhaabbata tokko qofaaf dhiifamuu hin qabu. Kiristaanonni hundinuu gahee isaanii bahachuu qabu. Namni tokko macaafa qulqulluu kennuudhaan ni tajaajiluu ni danda'a. Namni biraan barsiisuudhaan ni tajaajila. Namni biraan kadhachuudhaan ni tajaajila. Namni biraan hojii mootummaa Waaqayyoo deeggarsa adda addaatiin cimsuu danda'a. Ergamaan Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3:6 irratti akkana jedha. Ani nan dhaabee Aphoolos bishaanitti naqee Waaqayyoo immoo ni guddisee jedha. Kun nu barsiisa. Hojii mootummaa Waaqayyoo keessatti namni hundi hojii adda addaa qabaachuu akka danda'u garuu guddinni dhumaa kan Waaqayyoo akka ta'e hubachiisa. Kanaaf yeroo hojii hiikaa macaafa qulqulluu maxxansaaf tamsaasa isaa ilaallu ulfinni hundi Waaqayyoof ni ta'a jechuudha. Barumsi guddaan nuti kutaa kanarraati argannu dubbii Waaqayyoo afaan uummataatiin dhiyeessuun hojii Waaqayyoo mootummaa isaa keessaa isa guddaadha. Hojii mootummaa Waaqayyoo keessatti namni hundi gahee qaba. Dubbii Waaqayyoo dubbisuu qofaa osoo hin taane namoota bira ga'ullee irratti hirmaachuun barbaachisaadha. Ulfinni hojii Waaqayyoo hundumaa Waaqayyoof qofaa haa ta'u. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma seenaa isaanii qofaa osoo hin taane barumsa hafuuraa seenaa kana keessaa ba'uu haa ilaallu. Yeroo macaafa qulqulluu dubbisnu Waaqayyo seenaa namoota qofaan nu hin bashannansiisu. Ni jireenya keenya jijjiiruuf nu barsiisa. Seenaa Abbaa Gammachiis irraa barumsi jalqabaa obsadha. Jireenyi isaa salphaa hin turre. Rakkoo gidiraa fi qormaata hedduu keessa darbee garuu abdii isaa Waaqayyotti hin dhaabne. Kun nu yaadachiisa. Rakkoon ati har'a keessa jirtu kaayyoo Waaqayyo siif qabu balleessuu hin danda'u. Barumsi lammaffaan amanamummaadha. Onesimoos nasiib hojii isaa keessatti beekamummaa yookaan beekamtii yookaan ulfina isaa hin barbaanne. Kaayyoon isaa inni guddaan uummanni Oromoo dubbii Waaqayyoo afaan isaatiin akka dubbisuu danda'udha. Kun gaaffii tokko nutti kaasa. Nuti hoo tajaajila keenya keessatti ulfina keenya moo ulfina Waaqayyoo barbaanna? Barumsi nuti asirraa argannu kan biraan hojii luba Dr. TASGARA HIRPHOO irraa argannu seenaa gaarii eeguudha. Dhaloonni tokko yoo seenaa isaa dagatee waan irraa baratu ni dhaba. Kanaaf hojii gaarii Waaqayyoo karaa namoota isaa hojjetes galmeessuun barbaachisaadha. Barumsi arfaffaan hojii dhaabbilee akka waldaa macaafa qulqulluu Oromoo irraa argannu tokkummaan tajaajiluudha. Namni tokko hiikaa irratti hojjechuu ni danda'a. Namni kan biraan immoo maxxansaa irratti hojjechuu ni danda'a. Namni kan biraan barsiisuudhaan deeggarsa kennuudhaan garuu hundi isaanii kaayyoo tokkoof ni hojjetu.
dubbii waaqayyoo namoota biraan ga'uudhis hojii kan biraa tokkodha. Macaafni qulqulluun gara ergaa gara Roomaa boqonnaa 10:17 irratti akkana jedha. Amantiin dhaga'uu irraa dhufa, dhaga'uunis dubbii Kiristoos irraa ni dhufa jedha. Kana jechuun namoonni dubbii waaqayyoo dhaga'an amantiin isaanii ni guddata. Kanaaf namni dubbii waaqayyoo tamsaasa hojii baay'ee gatii guddaa qabu hojjechaa jira jechuudha. Mee har'aa of haa gaafannu. Ani macaafa qulqulluu yeroo meeqan dubbisa? Dubbii waaqayyoo maatii koo wajjinan yooman qooddadha? Nama tokko gara dubbii waaqayyootti dhiyeessuudhaaf maalan godha? Gaaffileen kun hundi jireenya keenyaa qorachuudhaaf ni gargaaru. Har'a waaqayyoo tokkoon keenya ni waama. Namni hundi akka Oneesimoos nasiib ta'uu hin danda'u. Namni hundi barreessaa ta'uu hin danda'u. Garuu namni hundi dubbii waaqayyoo jaallachuu fi hojii mootummaa isaa keessatti gahee ofii ba'uu ni danda'a. Kana jechuun tajaajilli mootummaa waaqayyoo nama hundaaf banaadha jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya, har'a seenaa nama tokko qofaa hin dhageenye. Seenaa hojii waaqayyoo dhaloota tokko keessatti hojjetame ilaalle. Oneesimoos nasiib kan namoonni hedduun abbaa gammachiis jechuudhaan waaman jireenya isaa keessatti qormaata hedduu arge. Garuu waaqayyo isatti fayyadamee dubbii isaa uummata Oromoo biraa akka ga'u godhe. Akkasumas hojii qorannoof barreessuu namoota akka Luba Dr. TASGARA HIRPHOO irraa baranne. Seenaa gaarii galmeessuun dhaloota dhufuuf hojii gatii guddaa qabu akka ta'e hubannee jirra. Kana malees hojii dhaabbilee macaafa qulqulluu tamsaasan ilaaluun dubbii waaqayyoo namoota hunda biraan ga'uun hojii waloo akka ta'e hubannee jirra. Garuu gaaffii guddaan amma nu dura jiru kanadha. Nuti dhaloonni har'aa'oo maal goona? Macaafa qulqulluu mana keenya keessaa qabna. Afaan keenyaan dubbisuu dandeenya. Waldaa kiristaanaa nu barsiisti. Garuu dubbii sana dubbifnee jireenya keenya keessatti hojii irra oolchaa jirraa kan jedhudha. Yesuus Kiristoos akkana jedha. Kanaaf dhaqaa saboota hundumaa bartoota koo godhaa jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 28:19. Ajajni kun tajaajiltoota muraasaaf qofaa miti. Kiristaanota hundaaf kenname. Namni tokko lallabuu danda'a. Namni biraa barsiisuu, kadhachuu, namni biraa hojii wangeelaa deeggarsa isaatiin cimsuu. Waaqayyo garuu amanamummaa keenya ni ilaala. Kanaaf har'a of haa gaafannu. Ani dubbii waaqayyoo guyyaa guyyaan dubbisaan jira. Maatii koo wajjin qo'annoo macaafa qulqulluu nan qabaadha. Nama tokko gara Kiristoositti dhiyeessuudhaaf carraaqaan jira. Dhalootatti aanuuf amantii gaarii dhiisaan jira. Mee kadhannaa gabaabaa kanaa walii wajjiniin haa goonu. Yaa abbaa keenya isa waaqarra jiraattu, hojii namoota amanamummaadhaan si tajaajilaniif si galateeffanna. Ati dubbii kee dhaloota hedduutti akka ga'u hojii guddaa hojjettee jirta. Nuyis dubbii kee jaallachuu, dubbisuu, hubachuu fi hojii irra oolchuuf nu gargaari. Jireenya keenya mootummaa keetiif akka fayyadamnu nu taasisi. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Jaallatamtoota obboloota keenya, yoo viidiyoon kun isin eebbisee laayikii godhaa. Akkasumas sheer gochuudhaan namoonni biroonis akka irraa barataniif sheer gochuu hin dagatinaa. Sabskiraayib gochuudhaanis viidiyoo macaafa qulqulluu, seenaa kiristaanaa fi barsiisaa amantii afaan Oromootiin dhiyaatan akka hin dhabnetti yaada keessan komentii irra nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Seenaa irraa maal barattan? Hanga yeroo itti aanutti nagaa waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u. Galatoomaa.